Biltsiginna paartiin kun afaan Oromoo akka afaan dhaabichaatti fayyadama jechuun sani gara biraatiin immoo akka afaan Oromoo afaan federaalaa ta'eera jedhamee itti fudhatame tokkotu jira namoonni baay'een itti gammadaati jiru. Yaanni Obbo Baqqalaa sanarratti maalin? Maal kun waan ifatti taa'eedha. Tokkoffaa kun paartiidha amma wanti ijaaramaa jiru malee mootummaa miti. Paartiidha akka nama jedhutti akka nama hubadhutti amma hubannoo kootitti paartiin kuni paartiin ijaaramaa jirudha amma ijaaramaa jirudha. Paartii uummanni filate miti. Paartii uummanni beeku miti. Kanaatiif boru uummatatti dhiyaata paartiin kun. Afaan maaliyyuu afaan Fireenchiin fayyadamayyuu jechuudhaaf ni danda'a. Garuu afaan mootummaa federaalaa isa jedhu wajjiniin hidhata hin qabu kun. Inni afaan kanan fayyadamaa dura afaan Oromoo duwwaa nan fayyadaman ture amma garuu afaan Oromoo fi afaan tokko nan fayyadamaa jedheetu gadi ba'ee jechuudha. Karaa biraa ammoo afaan federaalaa akka inni ta'uutiif yaalii goonaadha kan amma jedhamaa jirurraan kan hafe afaan federaalaa ta'ee isa jedhuudha miti. Maaliif paartii tokko miti afaan tokko afaan federaalaa kan taasisu. Kanaatiif isaa wajjin hidhata hin qabu. Namoonni akka waan afaan Oromoo afaan federaalaa ta'ee yookaanis immoo taa'aa jiru jedhanii yaadanii utuu gowwoomuudha baatanii gaariidha kun gowwoomsaa ijoolleeti.